Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaatti namoonni 7 mana isaanii keessatti hirriba keessa turan dhagaaf biyyoon itti jigee lubbuun isaanii darbe. Dhagaaf biyyoon kun mana jireenyaa ijaaruuf kan tuulame ture. Balaan kun roobii obboroo keessa mudate. Kanneen du'an keessaa daa'imni waggaa 4 akka jiru BBC'n odeeffateera. Kaan lama ammoo ijoollee waggaa 11 fi 12ti. Koomishinii ittisa balaa tasaa fi ibiddaa halkan keessaa sa'aatii 11 irratti birmannaaf waamichi akka isa qaqqabe BBC'tti hime. Koomishinichi akka jedhetti balaa mudate kanaan dhagaaf biyyoon mana kutaa 3 qaburratti jijjiguun namoonni kan du'an. Dubbii himaan koomishinichaa obbo Nigaatuu Maammoo sochii lubbuu baraaruuf taasifame BBC'n gaafateera. መኝታ ላይ የነበሩ 7 ሰዎች በቤታቸው ውስጥ እንዳሉ አፈሩ ተደርምሶ namoonni 7 mana isaanii keessatti hirriba keessa turan biyyoon itti jijjigee lubbuun isaanii darbeera. Hojjetoonni keenya yeroon bakkicha ga'anii lubbuu baraaruuf yaalanis hin milkoofne. Garuu dhagaa jalaa reeffa namootaa baasuun poolisiif kennaniiru. Sababa balaa kanaa poolisiin qorannoo taasisaa jira. ሁኔታ በተመለከተ ፖሊስ ምርመራ እያደረገ ይገኛል. Akka obbo Nigaatuun ibsanitti dhagaa fi biyyoon tuulame mana jireenyaa jala jiru irratti jige. Namoonni 7 du'an kunneen maatii ta'uun isaanii ammatti hin baramne. Magaalaa Finfinneetti balaan akkanaa irra deddeebiin mudataa jira. Naannoodhuma markaatoo kanatti balaa waggaa fi ji'a 8 dura dhaqqabeen namoonni 7 du'anii 8 madaa'anii turan. Bidiruu godaantota feetee Yemen irraa gara Jibuutii otoo imaltuu dhidhimteen lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 24 gahu wiirtuu kunuunsa godaantota IOM irraa kan dubbisne Dr. Yesuuf Muusaa himaniiru. Bidiruun qarqara galaana diimaa Jibuutiitti yeroo dhiyaatutti dhidhimte kun namoota 77 feetee akka turte dhaabbata biyyoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattoota IOM kun ibseera. Bidiruun baqattoota Itoophiyaa kunneen qabattee dhidhimuu jalqaba kan argan warra qurxummii kiyyeessan yoo ta'u isa booda waan ijaan argan eegdota handaara galaanaatti himan. Kan hordofuun lubbuu baraartonni kanneen dhidhiman keessaa 33 baraaruu Jibuutiitti dippiloomatiin Itoophiyaa Adaraa Tamasgan himaniiru. Handaara galaana Jibuutii magaalaa xiqqoo Godoriyaa jedhamtu erga walitti qabamanii booda wal'aansaaf gara hospitaalaa geeffamaniiru. Kanneen lubbuun hafan keessaa namni eenyummaasaa fi sagaleesaa akka hin fayyadamne gaafate haala ture nutti himeera. Galaana keessa dhakaan wayii ture. Bidiruun isatti bu'e. Achiin namichi bidiruu oofu karaa biraa irraan nan deemaa jedhee otoo naanna'u kana gidduutti hattoonni dhufan. Funyoo bidiruun yeroo lafa geessutti itti hidhamu kutanii bidiruun gara duubaatti deebite. Otoo iyyinu adaraa allaa otoo jennu kiristaanonni waaqa sodaadhu otoo jedhanii jarri didaniituma deemanii. Kanumaan lammiin Itiyoophiyaa inni allaan isa baase ba'e. Ani jerikaana beenzinni keessaa dhangalaase duuda koo irratti hidhee sa'aatii walakkaadhaaf namoota 5 biroo harka qabadhee erga wajjin bishaan dhiibaa turree booda baane. Durumaan gaafachii kaanu namni baay'ateeraa otoo jennuu daldalaan nama 20 irratti dabale. Balaan immoo yeroodhuma Jibuutii qarqara ga'uudhaaf jennu mudate. Jibuutiitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Biraanuu Tsaggaayee taatee mudate kanaaf gadda isaanii ergaa toora X irratti barreessaniin ibsaniiru. Imalli seeraan alaa Jibuutii irraa gara biyyoota baha giddu galeessaatti taasifamu balaafamaadha. Sababa kanaan lubbuu namaa dhabuun baratamaa ta'eera. Kun irra deddeebiin mudataa jedhan ambaasaadar Biraanuun. Namni balaa kanarraa hafee BBC'n dubbise yeroo deemus yeroo deebi'us daldalaaf akka kaffale nutti himeera. Waggaa 2 duras yeroon deeme bidiruudhaanan deeme daldalaadhaaf 17,000 kaffalle. Yemen jiraachuudhaaf otoo hin taane gara Saawudii deemee jireenya koo jijjiiruudhaaf yaadeeni garuu naaf milkoofne. Biyya ormaa sana keessa jiraachuu eejaan dandeenyeef deebi'uuf kaane. Yeroo deebinu kanattis daldalaadhaaf kaffaleetudha. Bidiruu sanas yeroo yaabne waan filannoo biraa hin qabnee fi gara biyyaatti deebi'uu waan barbaannuufi baga waaqni lubbuu koo maaree malee gara biyya ormaatti nan deebi'aa yaada jedhuun qabu. Yemen keessaa yeroo ammaa namni deebi'uu barbaadu jiru garuu humna ittiin kaffalanii. Odeessa aanuun waraanni bara darbee Sudaanitti eegalee lammiilee biyyattii amantii kiristaanaa hordofan muddama keessa galcheera. Yeroo waraanni jalqabee kiristaanoti addatti miidhamaniiru gabaasoti jedhanis bahaa turan. Manneetiin amantaa saamamaniiru kaan immoo meeshaa waraanaa gurguddaan haleelamaniiru. Waggaa tokkoon booda baay'een isaanii gara Masrii yoo baqatan kaan immoo naannoo Poort Sudaan iddoo dahatan irraa baqachuuf mala barbaadu. Haala keessa jiranis BBC'tti himaniiru. Ammayyuu taana. Waraana xiyyaara waraanaa baqannee baane. Saaraan ijoollee ishee 3 waliin waraana Sudaan baqattee maatii kiristaanotaa biroo waliin bataskaana buufachuun daatan.
Waraanni dhaabbatee mana isaaniitti akka deebi'an waaqa kadhatu. Jetti haleellaa qilleensaa fe'e baqanne. Otuu jettiin waraanaa hin jiru ta'ee mana keenya dhiisnee hin baanu turre. Waraanni waggaa tokkoof gaggeeffame badii olaanaa biyyattii irratti dhaqqabsiiseera. Lammiileen biyyattii miiliyoonaan lakkaa'amanis qe'ee isaan irraa buqqa'uuf dirqamaniiru. BBC'n miidhaa bataskaana umdurmaan bakka Saaraa fi maatiin biroo itti waaqeffatan dhaquun hubachuu danda'eera. Kanneen ijaan arganis dhiiroti uffata dambii humnoota addaa Sudaan yookiin RSF jedhamuun beekaman yeroo waraanni jalqabe bataskaana haleeluu himu. RSF garuu himanicha kana ni waakkata. Bataskaanichatti dubartiin waaqeffatan biraa balaa dhaqqabe miseensoti durii waan ta'e viidiyoon akka argan jechaa jiru. Balaa bataskaanarra gahe kiristaanota asitti waaqeffataa turanitti agarsiisneerra. Bataskaanni keenya mana keenya. Bataskaana akkaan bareedu keessa jiraanneerra. Kuni bataskaana irratti raawwata jedhee yaadee hin beeku. Kadir Tolaa jedhama. Yeroo ammaa miidiyaaleen addunyaa na dhiphisaa jiru jechuun BBC'tti dubbate. Wanti qalbii namootaa harkisee miidiyaaleen akka isa iyyaafatan taasise immoo hojii innii fi imaltoonni kaan dalaganidha. Torban darbee gaafa kamisaa taatee mudatedha. Yeroon ammoo waaree booda sa'aatii 12:00dha. Viidiyoon waraabames hedduu qoodameera. Viidiyoon kun daandii guddaa Ameerikaa bulchiinsa Minisootaa irratti manguddoo ibiddii konkolaataa isaatti qabate yeroo namoonni lubbuu oolchuuf yaalan agarsiisa. Konkolaachiftoonni daandicharra darbaa turanis itti goruun lubbuu nama kanaa baraaruuf kan danda'an hunda gochuu eegalan. Balballi konkolaataa isaan didee yeroo wal'aansoo qaban konkolaataasaa arrabi ibiddaa yeroo liqimsu viidiyoon kun mul'isa. Boodarras lubbuu nama kanaa oolchan. Gochi namoota kanaas jajamaa jira. Namoota lubbuu namoota kaan oolchan keessaa immoo dhalataa Itoophiyaa yeroo ammaa Ameerikaa jiraatan Kadir Tolaa tokkodha. Haala ture ammayyuu ittaanaan dubbiseera. Dalagaa kiyyaarraa bahee karaa namoota warroota kilaayintii kiyyatanii dubbisuudhaaf osoo deemu jiru. Haayiwee gubbaatti konkolaataa ibidditti qabatee tokko argee itti dhiyaadheetiin konkolaataa kodhaawee keessaa bu'eetiin namoonni hedduunis konkolaataa dhaabanii keessaa bu'anii namni keessa jiramoo hin jiru laaluudhaaf karaa konkolaatichaa fiigan namtichi tokko kan umriin isaa 71 ta'e konkolaataa keessatti aksiidanta seenee ture. Konkolaatichi bampara haayiweedhaa kan sibiila haayiwee irratti maddii haayiwee irratti tolchan san dhaheetiin karaa margaatiin ibidditti qabate. Tole haayiwee gaafa jennu daandii guddaamii? Isa qalabat mangadii jansan biyya keenyatti natti fakkaata ta'e daandii guddicha. Tole kanaaf namichi sibiila daandii qarqara jirutti bu'eetidha konkolaataan gubachuu ka'e viidiyoon argee akkas mul'isa. Ibiddi margarraa eegalee makiinaa jala seenee karaa harka mirgaatiin hulaa banuu hin dandeenye ture. Karaa harka bitaatiin bakka inni taa'uun ammoo sibiilli hulaa qabee ture. Sibiila sanii nama hedduun yaallee hulaa kana banuudhaaf xiqqoo dhiibnee garuu banuu hin dandeenye. Yeroo sanitti daawwitis cabsuu yaallee harkisnee baasuudhaaf sunis milkoonee achi namtichi highway helper warra karaa guddaa irratti nama gargaaran tokko dhufee daawwitii cabsee eeganni daawwitii san cabsee foddaa daawwitii eega cabsee harkisnee keessaa baasne jechuudha. Yeroo sanitti ibiddi agoo nuti baasne ibiddi makiinaa hunda fudhate jechuudha. Sakandii 30 gadi qabna ture namicha san lubbuu isaa baraaruudha. Sakandii 30 barfattanii jiraattanii namichi sun lubbuun isaa darbuu danda'a ture? Lubbuun isaa darbuu ni danda'a ture. Because ibiddiyoo kan bakka inni taa'uun yoo ibiddi jalaan nuti ol bahee nutis harkaan qabachuu hin dandeenyu. Innis karaan ittiin bahu hin jiru. Ammoo karaan guddicharra yeroo sanitti yeroo biiziidha. Yeroo manni Ameerikaadhaa takka dalagaa deemu takka dalagaarraa bahu waan ta'eef poolisas ta'ee firefighter makiinaa ibidda dhaamsus ta'ee poolisni egaa hundi dhumate booda dhufe. So kanaafuu garuu uummanni biyya kana Minisootaa agartee mirga ilma namaatiif uummata yaadu waan ta'eef kanaaf Oromoonis magaalaa kana keessatti heddummattee jiraatti namoota dhaabateetiin
namticha san lubbuu isaa baraare jechuudha. Ammatti ogummaa akkas nama baraaruu qabdamoo leenjisteetta moo maarraa kaateetti waan akkasii kana keessa qooda fudhatte? No, actually, no, waan akkasii takka na qunnamees hin beeku. Garuu dalagaan kiyya oolmaa maanguddoo wajjin oola waan ta'eef namoota agartee humna dhabeeyyii ta'an namoolee rakkina qaamaa qabanis akkasii kan humna hin qabne yoo arge bira hin dabru. Kanuma malee geeyyii maali osoo hin ta'in lubbuma isaa baraaruudhaaf namni nama tokko isa konkolaataa keessa taa'ee gubataa jiru dhaabattee ilaaluus hedduu sitti ulfaata. Yoo ma argitee gargaartee yoo yaaltee kuftes gartee at least xiqqoo haamileef ta'a. Yoo ammoo dhaabattee ilaaltee namni kun gubatee du'e ta'e akkamitti namni fooliin jiraataa hedduu ulfaata waan ta'eef akka namummaatti addunyaa kanarra amma balaa hedduu jira. Ilmi namaa wal jibbee ilmi namaa waliin yaaduu fakkeessanii warri sooshaal miidiyaa kunis akka ilmi namaa marti wal jibbe fakkeessutti wanti akkana arguun namoonni waliin beekne waliin dhufanii nama tokko lubbuu baraaruun lubbuu isaanii riskiirra buusanii kun wanta addunyaafis fakkeenya ta'uu jedheetiin yaada. Kanaaf I think viidiyoonis vaayiroo ta'e kan viidiyoo waraabe ammoo kaameraa namni qabateetii miti. Konkolaataa kiyyatu yoggoon dhaabadhee Ogguun manaa bahus ni waraabaa, mana galus ni waraabaa waan ta'eef konkolaataa kiyyatu akka tasaa waraabe sii galee. Malee namni dhaabatee waraabee hin jiru, namni telefoona namnummaan viidiyoo takka waraabuu ture hin jiru yeroo sanitti namicha kan lubbuu baraaruudha malee. Viidiyoon kun kanumatti waraabde jechuudha. Viidiyoon kun kan konkolaataa kiyya keessaa waraabame karaa afuriin waraabame konkolaatichi kaameraa afur qaba. Afoo duuba cinaa lameen karaa hundaanuu waraabe. Kanaaf namni viidiyoo akkana arganii waan hin beekneef ta'e addunyaa mara waliin ga'eema miidiyoonni guguddoonis nama dhugaa BBC afaan Oromoo ta'eef Oromoo dubbannee kan duraatti jedhee malee namoota hedduu jala telefoona kaasaa hin jiru. Anoon akkana keessa seenuuf hin goone garuu just overwhelming addunyaa maratu waan jechuu jira. New Zealand, Switzerland, China, Al Jazeera, ummatotaan takka dhaga'ee hin beekne all the way to Mexico, namoota afaan isaanii hin beekne maratu naqamu jira. Si bilbiluu? Feesbuukiin kiyya wal guutee jira. Namooti hedduu ammallee sooshaal miidiyaa hedduu irratti viidiyoon tokko kan Twitter gubbatti namticha riippoortii tokko gadhiisee miliyoona 16 akkas qaba viiyuu. Baay'ee. Ati waggaa meeqa argachi jiraachuu eegaltee? Waggaa 20 akkas ta'eera biyya kana. Maatii wajjin dhattee? Biyyumaa kanatti guddadhee Minnesootatti guddadhee. Kana maatii qabda bultii qabda? Haadha manaa fi daa'ima takka qaba. Bareeda. Amma kan itti fakkaatutti Ameerikaan kun namuu jireenya ofitti muddaman itti fakkaata. Kanaaf namni daandii guddaas ta'u konkolaataa isaa dhaabee nama rakkoo keessa jiru gargaaruunsaa kanaafidha xiqqoo qalbii addunyaa harkisees natti fakkaata. Viidiyoo ta'uunsaas qalbii namaa nama hawwatan natti fakkaata. Inni guddaan garuu gaarummaa namni isin dalagdan natti fakkaata. Isi waliin namoota hagamii turmaate? Nama kara jahaani ta'a. Namichi of wallaalee ture? Lubbuun tana si keessa bahuuf hin baasuu harka namaa jirti. Harka namni jirti garuu nama ati hin beekne takka yoo dhufeetti si gargaaruu yaalu namoonni kun ni milkaa'anii moo hin milkaa'anii hulaa kana ni banan moo hin bananii na baasan moo na hin baasanii kan jedhu rifaatoo hedduu keessa ture. By the way, I think lawyer biyya kanaatti si'a. Fuula isaa akkana ilaalte nama tokko ni jira ni beeksisa akka hedduu rifatee jiru so wanta akka dubbatuu hin danda'u ture. Very surprised ta'ee ture. Baga rabbiin isa baasee jedha gaanii. Hayyee guddaa ulfaadhu guddaa galatoomne. Hayyee galatooma.